Hiriyaa isaa bira nama tokko bira dhufteetti ta'eeti bareedduu turte beektaa dubbiin achirratti si galee amma inni tokko godhii fuudhii jedhe inni tokko immoo dhiisi jedhe hiriira nagaatiin gaa'elli hin jiru. Si galee daboon hammi kun namni 1,100 asirra taa'ee jiru kuni mucaa kana godooshee hin jiraachisu baaba. Dhugaan nama tokkoof tokko isheef gaa'ela ishee isaaf gaa'ela isaa dhabkanii wal duukaa jiraatan beektaa. Hoy hundi keenya harka reebnee waan namni dhuguma ijoollee kana borga nama haala manaaf abbaa manaa ta'uu danda'an taanaan obbolaa ta'anii itti fufuu danda'u. Egalee maatii obboleessa gaarii obboleettii gaarii ta'anii itti fufuu danda'u ijoolleen kun. Egalee haadha maal orma dhabini kan wal gargaaraa jiru. Ammayyuu taanaan jaarsummaatiin taanaan obboleessi keenya Mubaarak galee haasa'amee jaarsa filatamee teenyaa sa'uu dandeenya. Akkas ta'e kanarraan kan hafee jaarsa dhaga'u naman kabaju abbaan barbaade waan fidu isheen waan fidu mibbal Amaariyaa የለም ሀቢቢ waan akkasiin danda'an. Isheenis immoo olii gadi hin deemi Mariyaam fayyaadha giiftii akkamii? Nagaa alhamdulillah akkamisin naguma. Jirta? Jira galata rabbii. Na dhaggeeffadhu giiftii ko social media maraate nama maraachashi tasgabbaa you are beautiful ati bareedduudha gobaziidha dubartii cimtuudha jireenya guddaatu fuuldura kee jira dhageesse kootti osin jedhan hin deemin kaleessa Mubaarak kootti osin jedhan mana sooyyee dhatte sooyyee raayyama fudhatte baabaarraa fudhattee deemte si galee calisiiti nama tokkollee bira naqisi in kennu aydu nan kenna aydu nan gargaara aydu nan in gargaaru jedhu dubbin la tokko miiraan haasaa beetaa dhiirral tokko miiraan haasaa miiraan guutamaa utuu laphee isaanii keessa laalte waan tokko iyyuu hin jiru akka shamarranii mini baay'izawee baabaa warri dhiira dhugaa rabbii siin jedha bargaraa laafa dudduba deebi'anii garuu takka gatii afaanii keessaa beef akkamittiin hin deebise jedhanii wantoo jedhu si galee ati immoo bii smart yenee qoonjoo እንዴት ነው እንደዛ የምትሆኚ ማለት አተት እንዴ ማ ቦርጋነመ ጆሌን ከ ከነራ ከንጭጭት እስረቲ ሶሻል ሚዲያ ረት ተርገኒ ጆሌን ከ ሲቱፈቱ በሬዱ ኢረማ ቦዴ ከነ ጫላ ሲፉዱ ያከሶንቶ ጀራ ከናፊ ገዲ ቡኔ ለፈረቲ ከመሙ ቀብዱ ታናን ጀጀሙ ቀብዱ ታናን አከስ ወየ ሂም በሬዱ ሬ ማርያም ani akkanni me yaadi keessan sirriidha galatooma waan asitti argamtanii yaadannoo laattanii fi anduruma isaa akkanni social media irra ba'u hin barbaanne garuu wanti kun bakka gaafan keessaanii cannaqamee jedhu dheeraa booddeedha kan inni social media irratti baasee isa waa'ee mana ormaa dhaqanii himachuu immoo ani jaalladheetii miti nama social media kanarraa dhugaa nama feeqaa Simfuudhu siin jedhe dani kaawwadhe booddee maaliif cannaqamteeti maayin? Nama social media kanarraa beekamaa dhugaa nama meeqa baasaa oduu dhaqee keessaan itti barreessee dhimma rakkoo akkasii keessan jira keessaan naa gaafadhu keessaan naa fixii jedhee jennaan lakki ani wantan keessaan sii fixu hin qabu maqaa isa dhimma irraa qabdu yookiin maqaa isa himachuu barbaaddeesi natti hin dubbatinii mana sii banaatii kottuu live irratti himadhu naan jedhee ishi jedheenise guyyaa 2-3 deddeebi'ee dhaqee dubbii kana social media irratti baasuu baasuu dhiisu jedhee yaada koo mari'achaa ture garuu gaafa humna kool ta'uun baasee isa bees immoo hammayyoona torbee tokko ammaddii social media irratti bee dhimmi keenya kun garuu furmaata hin arganne anne wanti dubbachuu barbaadu haqa kiyya jedheen dhufe malee ani jaarsa kiyya na dhiise yookiin jaarsa kiyya na jibbe jedhee social media irratti hin baane hangaafan bee tokkoffaan dhimma haayidii kiyyaa fi kan hin bee haayidii iddiin itti kennadhee ji'a 3 guutee ji'a 3 haayidiin kan inni itti hojjetamee dhumu torban tokko yoo baay'ate torban 2 garuu namni kun ji'a 3 na jalaa turse maaliif akka inni na jalaa turse hin beeku gaafan gaafadhu arrasiidhuma borsiidhuma iftaansiidhuma jedhee na goyyomsaa jedheedha kan hin bee garuu namni kan inni olii gadi oofaa jiru akka wanta isa jaalladhee yookiin immoo akka wanta inni na jibbee akka kanatti kan isaan deemaaran koomentii illee yeroo baay'ee nan dubbisa kan isaan koomentii illee barreessanii hani nama kabaja qabu na jaallatee kabajaan natti dhufee kabajaan walitti dhufne malee mana isaas hin diigne
mana isaasii bultiis kee diigitii kottu na jaalladhu si hin jenne fuudha yoo ta'e amantii keenya kan eeyyamu amantiin keenya dandeenyaa nama furiitti fuudhi jedhee dhiiraaf eeyyamaa inni immoo kabajaan na fuudhee kabajaan itti heerume namni tokko immoo gaafa jireenya jiraatu keessatti walitti bu'uu waama jiru. Social media irratti baasuun koo dogoggora yoo ta'u malee soo kanaaf amma wanta dubbachuu barbaadu ansilaa Babaan Nuraddiinii keessaa si fixnaa miidiyaa irra deemuu haa dhaabbatu waa'een keessan kun jennaan ishi rakkoo hin qabu isin nama guddaadha nama guddaallee qabna hayyuu qabna keessaan naaf ilaalamuun jedhee xumuree irraa bu'e. Amma immoo deebi'ee dhufee seeraan naxxeenaa himattu anjaarsummii hin barbaadu jedhe. Kan inni akkeedhee maal amma ammaa silkiin lama natti bilbilamee jechuudha. Ana hammallee haayidiin kiyya harka kiyyarra hin geenye haayidiin koo siistama isaanii keessa jira. Ji'a sadii fixe amma ji'a afuraffaaf deemaa jira. Natti dawwalanii maal jedhu ati dhuguma namaati dhaqiitii seeratti himadhu waraqaa hin qabdu haayidiin gatii harka kee keessa hin jirree fi seeratti illee himachuu hin dandeessu. Gaafati mana seeraa dhattu ID si gaafatan ID hin qabu jettee jennaan immoo achumaan si qabanii biyya si buusanii. Sababii kanaaf yoo dhiifama haasaa kee addaan kutuu kootti ilaanni kuni oduu akkasii dhiisaa jedhe garuu lawaa tokko sitti mati. Nama kanatti sa'aatii liqeeffatee tun ta'in viizaan si hojjedhee sa'aatiitti wal jaallattanitti wal harkaa fuutamini sirriidhaami. Akkasidhamini ilaa gaafa jaalala namni waan barbaadu wal harkaatii fuudhuu hin danda'a sii galee amma garuu miiraaf xiiqii keessa wal gashitaniittu isa kana immoo akka maatiitti akka manaatti sii galee akka nama biyya tokkootti aadaa qabna gatii ta'eef gadi buunee irraatee akkasiin haasofne akka inni sii xumuru akkasiyyuu haasofne bareedaadha maaliif mucaan kun viizaan si hojjedhee akka dallaalaa karaarraa si harkaa fuudhetu hin ta'in haadha manaa koo borii dhedhee viizaan monaa hojjedhetti immoo birriitti kennatte allaqa bakka innum asuma irratti haa dhaabbatuuti wanta kana warroonni ati ID malee kasasuu hin dandeessu maal maalettani seeran beektanii jedhitti misa kana rakkoon tokko hin jiru garuu immoo maalifuma kanatti bilbilsiisu malee nama biraamin inni iyyuu afaan isaan dubbateera. Nono ragaa qabdaa inni sitti bilbilsiisuusa. Maaletee inni iyyuu dubbateera afaan isaadhaan miidiyaa irratti. Maa dubbatu ilaa dhaggeeffadhu Maariyaam. Sa'aatii kanatti namni nama jaallatu nama jibbu nama hedduu qaba beektaa namni barbaadu amma barbaade borgaa nama si ajjeessa siin jedhee isa si chaala akkas miti sii galee keessa ilaa gaafa waan tokko ontoo jedhu irratti daddarrabamee waan meeqa dhufa ati gadi bu'iiti ajandaa kana dhiisi bakka sii galee dhiisi abdiin jira Babaan Nuraddiin jira aan jira namoota baay'ee jira sirra dhageesse biyya seera keessa jiru keessa jiranis. Inni obboleessa keenya, ati obboleettii keenya dhageesse amma garuu callume namni mana ho'isee maal hojjedhuutu hin ta'in maal dhaga'u akkamitti mudaa namaa dhaga'uudha kan jedhu sii galee. Kanaaf namni kunis nama maatii qabudha. Atillee nama maatii guddaa qabdudha. Gadi bu'aati haasa'a. Ajandaa kanatu asirratti cuftanii baay'ee natti tola baabaa. Kiyyaa asirtaa kiyyaa akkamii? So'ee. Galatoomii. Hayyee. Yaada bilchaataa yaada gaarii kaastee nus kanuma jedhaanii turre seenaa turre ajandaan kun akka mana kanatti hin kaane. Kan buutee jirti. Hin buusanii. Hin buusanii? Adeemtu qayyara. Ana deebisanii rakkoon qabu. Gastii ergadhu.